jechuu barbaada dhageeffadhaa. Tarii viidiyoo biyyarraa ka faannoon siigalee nama ajjeeftee faannoon dhagaa irra guurte uummata jira. Viidiyoo achirraa fudhatanii nu dogongorsiisuu heedanii nama kenna ka qabame hin beeydaniimi. Namni asirra jiru bar jara keenya dhageeffadhaa. Gooliin akka nutti hin galle hin jarjarina. Tasgabbaaya. Namni yoo du'e haa jiru waan agartanii qaagina abdii dhageeffadhaa. Koy Ramza dhageeffadhu. Nama ajjeefne jedhanii qabataman gastii irra gabbu'aniitiin nama ajjeesan maal gootaa qabu. Nama ajjeesu poolisii dhageeffadhu. jeesanii jiran qabatama ajjeesan. Mee Ramza hin jarjarin ibannaa hin jarjarina mee hin jarjarina. Qabatamaan dubbate. Hayyee Ramza qabatamaan ajjeefne jedhe. Suuraan haa ergi jedhe. Hin dubbaddaa koy kaa hin dubbaddaa. Ajjeefne Ramza. Ila jara kenna tasgabbaa'uun barbaachisaadha. Lola keessattillee waa hundattillee obsillee barbaachisaadha. Namni obsa qabu namni tasgabbaa'an tokko waa hinjifata. Fiiddee akkanaan wayii galuu hin barbaachisu. Dura nama kenna ka qabame hin beeyna, ganda kamirraa dhufee hin beeyna, eessarraa dhufee hin beeyna, fira qaba, aalii qaba, siigalee nama wal beekuun qaba. Siigalee. Qorannee yoo dhugumaan namni kenna du'ee jiraate nama kenna achi buute isaa dhabnee jiraate tarkaanfii fudhatuun barsalphaadha obboleessa kee nama ajjeesuun barsalphaadha. Dura tasgabbaa'uun nu barbaachisa. Siigalee tasgabboomnee nama kenna qorannee uummanni kun muudii nutti qabatee kana faannoon jarri ajjeefte biyyarraa viidiyoo tokkicha fidanii si ajjeefne yoo siin jedhan jaraa qabattee deemta. Gaaf kaan ofiiti Oromoo kenna qabdee nama kenna qabdee Amaarri isin qabde deema guma bafadha isin jettee miliyoona tokko goolii nutti hin galchine tasgabbaa isin jechuu barbaade Ramza hin jarjarina waa adda baafannan ijoollee qabamtellee hin beeyna takaraa kana ol dhuftellee hin beeyna anamma mataan kiyya micaa hadaa baasan kagaaf kaan qaban qoradhee gandi isaa eessa maal ta'ee micaan sun eessa jira ka jedhu qoradhee irra ga'ee jira hin jira micaan sun haga ammaa lubbuun jira isinillee nama beeytan warroota asirraa qaban jala bu'aa qoradhaa akka ganda keessaniiti. Abdii mucaan ka dhabame dhagee dhiyoo du'ellee mucaan ka ajjeesan mucaa baale sambitu buleessu. Mucaan sun akka hin jirre beeka. Hayyee mucaa baale san nuu qoradhaa ka bootaa inni dhufe namni fira qaba. Viidiyoo nama si erge tokko akka tasaa misenjara yoo laal. Yoo misenjara seete viidiyoo si erge tokko laal. Karaa kennu waa takka dubbadhaanillee dhiifama waliin soora. Waan tokko beeka waan amma iluun dubbate keessa jechoota baay'ee dubbate keessa jechoota lama sadi warra yoo fudhattan jiraata warra as jala jirtanii warri gubbaa jirtanillee. Nagaa bakka hundatti labsu turre nageenyi hundaafuu gaariidha jechuu turre nageenya ka jibbe ittuma deemee argaa jira. Kaleessallee dheengaddallee kanuma dubbachuu turre. Wanni hubachuu qabdan ilmaan walloodhaa fakkeenyaaf fiddee kophee nyaachifte kophee nyaachisanii argisiisan. Fidaniitiniin ashawaa nyaachisanii argisiisan. Fiddee muka hudduu kaanii argisiisan. Ni ajjeefne kunoo laala arsii ilmaan keessa yoo jarri jette. Duuti salphaadhaayyuu namni gocha xixiqqaa dalaguutuyyuu fokkataadha malee nama ajjeesu waan aga salphaa hin jiru. Lubbuu miskiinaa jarri baasu lubbuu miskiinaattu baya. Garuu akkuma amma iluullee isiniin jedhe akkuma amma abdiilleen dubbataa jirutti waan tokko qabatamaan ilaaf fuulduraaf lafiiti jechuudha. Yoo ajjeesne kunoo kana jedhan kunoo ajjeesnee jedhanii as baasanii mire rakkoo miti. Akkuma ammallee ijoollee qabamte guutuu takkaan viidiyoo jaraa waliin bakka waliin ni beeyna waan ta'eef uummata san eessa jiraa ni gaafatama. Bar salphaadha kun jarana kun waan nama yaachisuu miti bar waan isin itti yaaddanuu hin qabu kun maaliif jennaaniin tarkaanfii karaa jarri baasan duuka deemaa jirtan. Tarkaanfiin karaan jarri baqayse duuka deemamaa jira. Qabne qabame. Muka akkas goone. Kophee akkas goone wanni biraa wanni hafaa jiru takka hin jiru du'aatu hafee miti ajjeesnee keessaanii miti ajjeesnee kunoo yoo jedhan salphaadha ofumarratti faradaa jira namni jaran gara hundaayyuu bar kun waa wal kadhatiinsa hin barbaachisu hin dhaabnaa dhaabaa lakkii itti fufaa lubbuun takkatti gara hundattuu namni nama Oromoodha kami Oromoo kamiitu gadu hin jiru. Suni karaamessaan yookiin uf bira maal jechuun saba biraa irratti ta'a malee saba kanarratti miti. Saba Oromoo irratti miti. Wanni isin beekuu qabdan takka. Wallaahi billaahi mee Oromoon kutaa 10 yookiin 9 taa'ee laannu laalaa jira. Walloon fidaniitiniin muka hudduu kaayaniitiniin agartee waan takkaa Oromoo miti diinnuu irratti hin dalaganii jedhan. Ayyee jennee fudhannee kaan jedhanii wayita kutaan kun illee dubbachuu argamu kaayanii argisiisan. Satti jedhe Oromoon guutuun.
أما اللي هني أجيسني جدني متي أجيسني جدني قافة جرس باسن قمان قما كار الشريعة ربي تتلي كارما ربي تتلي كارما سيرات تتلي نما سي هركا سي رامور هركا رامورتا نما ميلا سي رامور ميلا رامورتا نما سي أجيسين أجيفم سير الشريعة تكون دوغان تنم جرانا نغاوا يا دابدا نما توكو چكابون دندين دابچون دندين غبابين نكون أني وان أمني كوني أمني برالهم تلمامي لالو كابو واني تيكا قدان تلمامو كابو دورة هنتر كام فتنا مالف سنين جربيتني مالف دورة هنتر كام فتنا جري أوسو دينا بكا برا غرتي دينا چالو كاكا نفتنيا تا دورة تر كام فتني لالان جرانا أمني سي كوماندو واحد دوميدام توقفا إرتي أسيتي أمارا جداني مجا دائما أباني إجابال لساني ريالا كوما صدوما بري مليانا توكو ها بيجتي بوچيسا توران مكا غرتي فانو جدون Callise waan sanii namni dubbataa jiru jira sirna qabadhu kanallee fidanii gaafa awwalaallee arrabas miidiyaa kanarraatii jedhanii qabanii mucaa caccabsanii riyaala 2,000 keessaa fudhataniitiin gadhiisan ni beeytan. Settee nama biraatu itti goolii si galchan jechuudha. Amma gooliin itti galee jira muun illee hudduu galee jira gooliin illee itti galee jira Oromoo duratti salphatanii sila akka addunyaan salphatan jechuudha gochi isaanii kun bakka birrii waggaa meeqaa hataaga biyyaa sansalata godhata birrii miliyoona meeqaan Oromoo boochisaa haadha Oromoo naannoo kennaa boochisaa. Birriin zarafaa turan shirri isaan irra dalagaa turan shira xiqqii miti uummanni kun jechuudha. Ganaa takka uummattu gabba'uuf taa'aa jechuudha yeroo eeggataa jechuun barbaadeeti. Mee waan isaan godhanii akkuma doombir jedhe akkuma isaan deemanii duubaan deemu. Dura hin deemini duubumaan deemne laalla takka. Akkuma isaan godhan sani itti mul'isaa deemta jechuudha. Akkasii madeessaa deemta gaafa kaanii adabatanii ta'an jechuudha. Mee Oromoo tana sikkoo uummanni lafarraa ficceen silaa allaa jechuudha. Bililikuun dadhabina ati 800 moo 500 Oromoo kana fitta laallaa jechuudha. Sigalee qotee bulaan guuteera naannoo kenna rakkoon qabu. Qotee bulaan warri nu dalagu achi dhufee baafii mushkila yoo digumaa baafachuu ta'e jarjariin achuu barbaadeeti galatoomaa waan feemasoota kennaa kunniin namni gara dubbatu hin qabu jechuu barbaadeeti. Sheekotii maali araaruma guddaa martu araara jedhaa jira jechuudha. Nama ajjeesisiin hin jedhu anuu nama ajjeesisiin hin jedhu garuu nama si ajjeese. Addunyaa kanarratti nama ajjeesisiin hin jedhu nama si ajjeesuuf dhufee si ajjeese jalan taa'in. Deemii nama ajjeesisiin nama si ajjeesuuf dhufe ka si ajjeese waliin diina kee waliin hin taa'in. Diina kee waliin. Sigalee diina kee waliin yeroo mara hin taa'in. Si tuqee si ilaala gaafa walaanu tuqanii ilaalanii ijoolleen ofirraa dhoorgite jechuudha. Lammaffaallee osoo nun tuyina mucaa Suudaanii bira ji'a tokko dalagate ummata kana akkamii amilee dhohinadhanii ummata immoo kana kan jechuu babbaasan. Eenyuun isin eenyu waan taataniif Oromoo addaa wayiitti uumame moo Oromoo kutaa 11 martuu goota. Namni takka namni sodaa namarraa qabu hin jiru obboleessa. Wallaa namni sodaa narraa qabu namni ati bulchuu barbaaddu matarra fincooyte hin jiru. Sii miti. Sii nama 500 tana 809 miliyoona takkaa dhiisi. Oromoon kun walirra guurame jechuudha. Addatti walirra guurame nu mataa gad nu cabsuu hin danda'u. Eenyu nu mataa gad hin jennu. Kutaa takka dhiisi walirra dammaramtee yoo dhufte mataa keenya gadi qabuu hin dandeettu jechuudha. Nuti warra gabra sitti hin fakkaatin. Takkaa miila namaa dhiinee hin beeknu gabra taanee hin beeknu ergamnee hin beeknu jechuudha. Harma harkatti itti muramnee daangaa teennee Oromoo loleette anjaaqee lolte Oromoo maalii lolte damtaatee daangaa kee tiisuuf achitti lolte malee arsii kamii dhuftee loltee wati. Moo jimma dhuftee lolte yookiin wallagga dhuftee nu lolte. Achi daangaa kee tiifachuuf loltee jechuudha. Ammallee deemi tiifadhu loli. Wanni ati nu lolte wayiitu hin jiru akka mataa kiyyaatti naannoo kiyya abbootii kiyya daddabarsee jechuudha. Tiisee jechuudha. Yoo wal kabajne ta'e kutaan biraallee kunillee wal kabajnee haa jiraannu uummata keenya. Waan kabajaa jedhamu tokko jira. Waan naannoo kabaju, goota kabaju, waan mara kabaju. Nama arrabsaa uummata gayyaasaa na tuqanii ati hin dubbatini nan arrabsini maali? Ati eenyuun kasin arrabsinee kan arrabsallee maali? Ati nama ajjeesaa waa'ee arrabaa bootta muka nama naqaa. Kana jechuun barbaade akkasii isin tasgabbaa ijoolleen teennaa komiilee dhiisaa wal komachuu maali? Warri hin baratinuu kun waliin komatu wal komachuu dhiisaati. Warroota du'ee qoradhaa. Viidiyoolee kanneen kaa'aa waan dalagamu kana kaa'aa seenaaf ol kaa'aa walitti qabadhaa kaa'aa seenaa goolii isin galchu hin dalagina. Sooshaal miidiyaa irratti waan goolii isin galchu hin dalagina amma isaan gooliin itti galee salphatanii akka Oromootti akka Itoophiyaattu salphatanii addunyaa irrattu salphatanii jiran. Uummata salphaa jechuun silaa walumaan salphate Oromoon guutuun addatti waan akka isaan amma hojjetan dhufan adda uf godhan kana miti saba biraa biratti Oromoon Oromoo adeeganii sabni biraa. Garuu gochi isaan raawwatanii gochi ilmaan Minilik hin raawwatinii olitti dalagan isaan. Minilik harma mure malee gocha akkana raawwatee hin beeku walla. Warra balkaaba. Ani isaan
isaanii ol ilaala jechuudha. Ilmaan miliksanii ol ilaala jechuudha. Nama dhiiratti muka oofu jechuudha. Ani argeen beeku addunyaa tanarratti hagana si jibbanii jechuudha. Hagana si jibban acabcaabiin lammaa fi mushkila. Warri acabaacabdu rakkoo hin qabu. Acabaacabeem. Kanaaf akkasii walaa qaban jechuudha. Barbaadee sun tasgabbaa osoo namni hin nama du'ee maali jechuu dhiisaati. Miilaan hin deemine sammuun deema. Rabbiin karaa osoo hin baratinuu namni keenya nama kutaa 12 kabiraa kabarate tara jechuudha. Nama kabajaa akka itti haasa'u beeka. Dubartiin kennaayyuu amma dhiira caalaa haasa'u jechuudha. Akka itti haasa'u beektu jechuudha. Waan gootu beektu. Akka itti dubbattu safuu beektu. Uummata dubartii kennan kenna jechuudha. Haasawa haanuu dubartii kenna wajjin chaalenji godhuu hin danda'u uummanni kun. Jedhamartu ol seenee jechuudha. Motora beekta motora gaazetti naqanii baadiyaa keessaa iyyuu qaba. So akka jechuun barbaadee karaa fi nama tokko qurxii itti himtan. Kadhatanii Oromoon kadhatee ati jaarsummaa jettee diddee miti. Wanni ati jaarsummaatti olii gadi fiiduuf hin jiru. Mee waan isaan godhan laallate. Ala jiru yoo dhumallee ka biyya jiru waan isaan fixan laalla jechuudha. Nuti akka mallas jedhe Oromoo keessatti mallas maal jedhe Oromoon tun osoo fincooyitee walii qabdee Itoophiyaa tana guurtee litti jedhamu. Osoo waliif fincooyine jechuudha. Isin ganda takka ofirraa baasuu hin dandeettu nuti Oromoo waliin lollu malee wallaahi dhugaa siin jedha. Ganda takka ofirraa dhoorgu ganda lama takkaa lama ofirraa dhoorguu hin dandeettu. Naannoo sanitti hin beeknaa jechuudha. Ganda takkaa lama ofirraa dhoorguu hin dandeettu. Si beeknaa jechuudha. Shirkama ofirraa baasuu hin dandeettu jecha siin jedhaa addaan uummata qooduu osoo hin taane osoo barbaachisaa ta'ee jechuu barbaadeetu Oromoon namaan waliin lollu jechaafi malee nama qabalee takkaa ofirraa baasuu hin dandeenye jechuudha. Naannoo takka godina takka ganda takkaa jecha siin jedhaa. Kanaaf akkasitti tasgabbaa warri nama ajjeessanillee warri dhiiga barattan warri nafxanyaan isin ajjeesuu baratte ka Oromoo ajjeesuu barbaaddan gocha nafxanyaan isin irra gootu Oromoo godhuu barbaaddan gootummaa keessan Oromoo irra mul'isuu barbaaddan achi deema Amaaraan wal lola Amaara ofirraa baasaa dur deemaati Amaara ofirraa dhoorga boottee fi boochiftuun ala kana uummata akkam fiddu abbaan barbaadde boottee kutaa barbaadde irraa dhufte boochifte nutu muka sinnaqee jechuudha biraa kutaa biraa nuti muka sinnaqe ka nagaa buusuu barbaaddu nagaa buusa noo an nagaan buusuu irra dhufa ka jettu muka uddusina inee jechuudha takka takkaa keeti feematii walaa sheekii keessa jinni jaankaa kee takkatti irraa jaan qabnu jechuu barbaade sodaa takka nama shalachuu dhiisaa yeroo itti nama gabbartanii nama shalattanii miti yeroo namni ati du'ii ati ciisii ani taaptaapsi godha ati naaga jirta jedhanii ergama Ameerikarraa ijaaramanii haga kaayiroo irraa biyya birrii isaan guuran kuni ummata Arsii irraa guuran kun haga Itoophiyaatti deema jechuudha. Amma bosona Baalee biyyatti miliyoona meeqaan xinaadataa jiran jechuudha. Haga biyyaatti waraana qaban jedhan uummanni kun waraana kan waliin dalaganii sunillee addaan bahuuf deemaa jechuudha. Birriin ummata Arsii isaan zarban waraana kan wajjin dalaganii kamtu nama sodaachisaa birriin kun eessa deema suuta irra geennaa jechuudha baay'ee jira. Akkasii ummata keenya jawaadhaa ijoolleen teenya mufatinaa namoota keenya irratti illee mufachuu dhiisaa jechuu barbaadee galatooma. Nama keessan qoradhaa wal quba qabaadhaa ijaarame jechuudha. Nama si ajjeesuuf deeme ofirraa dhoorgi nama si arrabsuuf deeme ofirraa dhoorgi. Silaa isaan Oromoon tuwwan maali wanni keenya kun itti mi'aaye. Osoo ati duutu situ balleessee siin jedhan yoo. Ofirraa dhoorga kateettuun kana kan man jedhu kanallee eenyu balleesse siin jedhan. Nama keenya ka du'e dhiisanii bakka. Siigale yoo nu arrabsitan malee warri kun illee wanni siin nu gootan jiru. Walumaan argee kana bichatti nagaa nu bira dhaabbate malee kabiraan argine jechuudha. Kabiraan argine kan arrabse malee galata nu biraan qabdu akka mataa kiyyaatti. Kan arrabse malee har'aa kaleef dheengadda dhaabattanii jirtan likkii isinii himnaan dhaabattanii jirtan na fakkaate akkasii uummata irraa goraachuu barbaadeeti. Yoo dandeettan har'a buusaa yookaan ofirraa dhiisa keessan qoradhaan eenyu bakka wal argina wanni kiyya nama mi'aayaa anillee lola kana keessuma jira jechuun maaliif jalqaba tokkoffaan himatamaan ana uummata keenya wayita himattu. Wayita an guruuppii keessan jiru. Kana himatan kana isinillee artistii biyyaa ijaaramanii uummata keenya fichisiisaa jiran san himadha. Maa sodaattama? Himadha. Iluu haa takkasiin jedhu iluu kiyyaa aga wallaaluma kiyyaa. Iluu dhageeffadhu abboo sheekoti makeena kana dadhabne beeka makeena kana dadhabne ka isaanii artistiin dhufu beekan dhufu wallaala dhufu kama ujoollee manu gadhiifne kana gaafatan. Ujoollee teena tarataan fixan. Ta agartee duutee achi jirtu maaf hin gaafanne namni keenya kun nu wallaalummarraa ijoollummarraa onnuun galchani maaf namni keenya kun hin gaafanne qoy dhiinni isaa kun itti dhagaamu nama keenya kan billaa aleekum nauma tokko nauma gaafatu dhagarre sheeyni keenya achi keessa guddaan keenya achi keessa xiqqaan keenya achi keessa
Maal aboo horii nu bar wanni dhiiga lafatti yoo qalan badhaqee irratti bookkisaa bar. Wallaahi dhiiga lafatti arga horii irratti barooda jechuudha. Keenya kun leesh hin gaafanne nama keenya. Nama keenya ka jarri qabdee harkaa qabdu ka ajjeesanii jiran maaliif hin gaafanne maaliif as fidaan jennu. Ijoollummaa keenyaaf gassi on nun galchanii nu beeytanii nu warra badiiti waan ta'eef. Kana akka gaafatan har'allee borullee kabajaan isin gaafan. Kana ta'uu baannaa wanni dubbii laaltan takka